harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota gadaatu akkam jirtu nageenyi badhaadha jirtu jajjabaattu har'ammoo kunoot barnoota addaa tokko qabannee isinii dhiyaanneerra barnootni kunis maal yoo jettan loqodaa naannootii fi loqodaa afaan Booranaati osoo sanattiin seeniniin dura YouTube keenya subscribe share like gochuudhaan Oromoon nu faana akka jiraatu barbaanna. Kana jechuun YouTube keenya kunoo kanuma irra jiru kana video keenya argaattu Gadaatube jedhama. Gadaatube kan Oromoo hundaati kan ilmaan kuushii kan Oromoota nama gargaaruudhaan nama ta'uudhaan nama gargaaruudhaan beekamanidha. Kana jechuun Gadaatube wantoota adda addaa yeroo hundumaa wantoota haaraa qabatee isiniif dhiyaachuudhaaf qophii isaa yeroo hundaa xumureera. Akkasumas YouTube Jireentuu kan Kalifaa Baaboor akka deemtanii subscribe gootan kabajaan isin gaafadha. Kiyya kunoo Gadaatube irruma jira kanuma isin argaa jirtan kana viidiyoo nuti gadhiifne kunooti kanaaf akka wal gargaarree bakka guddaa geenyu jechuun barbaada. Amma gara barnootaan isinii qabadhe feetan isin dabarsa. Barnoonni koo hadhaas Loqodaa Booranaa fi Oromoo hundaati. Afaan Booranaa jechuun afaan Oromoo ta'ee Oromoota hundee yookaan hangafa Oromoota hundaa ta'us afaan Loqodaa gara biraa qabu. Loqonni isaanis Loqodaa Oromoota naannoo kaanirraa Oromoota hundaarraa adda. Wanti adda isa godhus kunoo amma hiikaa isaa wajjin isiniif ka'a. Tokkoffaa qara jechuun isaan biratti qara jechuun Oromoota hunda biratti jalqaba dura jechuudha. Jalqaba dura jechuudha. Lammaffaa innaan jechuun sana booda jechuudha. Hojjaa jechuun yoo ergaa jechuudha. Arfaffaa odoo jechuun otoo silaa jechuudha nu biratti. Shorkii jechuun dhimma rakkoo jechuudha. Laanaa jechuun yaasaa yookaan suuta jechuudha. Yeesuma boobba jechuun adeemsa jechuudha. Yersuma jechuun tiksituu nama tikaa jechuudha. Goo'uu jechuun iyyuu jechuudha. Lallabuu jechuun sagalee ol kaasanii dubbachuu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan Gadaatube akka ta'e hin dagatinaa. Gadaatube yeroo hundumaa barnoota ciccimaa barnoota haalaan namatti tolu mudannoo jaalalaa akkasumas diraamaalee gaggabaaboo irratti wanta guddaa hojjechuudhaaf kaayyoo kaayeffatee jira. Kaayyoon isaas akkasuma gara fuulduraatti haa cimuuf haa bareeduu barbaadan Gadaatube subscribe gootanii Gadaatube hordofuu qofa kan isin barbaachisu. Amma namichi tokko gurbaa tokko rukutee gurbaan sun yoonni boo'u ta'e yoonni ni boo'a ta'e gurbaan sun goo'uutti jira jedhu warra Booranaa. Goo'u jechuun boo'u, iyyuu jechuun sagalee ol kaasanii iyyuu jechuun. Nam tokko sagalee ol kaasee sitti dubbata taanaan sitti haa dubbatu taanaan haa dubbatus sittis haa dubbatu nama biraatti haa dubbatu taanaan gurbaan sun ni lallabu jechuudha. Kurnaffaa lallabuudha. 11ffaan hiikkisuu waan badee ture jechuudha. Hiikkisuu jechuudha. Waan badee ture argamu jechuudha. 12ffaa dareeraa jechuun utubaa jechuudha.
kudha sadaffaan guutuu abbaa liiban jechuun boorana kudha arfaffaa abbaa obbo jechuudha kudha shanaffaa haatoo aadde jechuudha kudha ja'affaa abboo abbaa kan ofii jechuudha kudha torbaffaan ekeraa yeraa salphaa jechuudha kudha saddeettaffaan lookoo jechuun qajeelaa jechuudha kudha saglaffaan mokkataa jechuun kan hin qajeelle dabaa jechuudha 20ffaan focoqa jechuun dheeraa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kan amma isiniif darbaa jirru loqoda naannootii fi loqoda booranaati loqoda booranaa ummanni Oromoo hundi akka baruudhaaf kan asirratti akka barnoo isiniif darbaa jiru loqoda naannoo booranaati loqoda naannoo booranaa kana keessatti gurbaan sun lookoodha jechuun gurbaan sun qajeelaadha bareedaadha jechuudha gurbaan sun focoqa jechuun gurbaan sun dheeraa jechuudha 21ffaan dakicha ruphaa jechuun gabaabaa jechuudha 22ffaan okkotee sagalee jechuun nyaataa jechuudha 23 sayyee jechuun loon jechuudha 24 hellebaa jechuun hellebaa leellisaa jechuun re'ee jechuudha 25 cichaa jechuun fuuldura manaa jechuudha 26 fuuloo jechuun balbala dabalataa dallaaf jechuudha 27 yabdoo jechuun balbala dallaa bishaanii jechuudha 28 karra jechuun balbala mooraa horii jechuudha 29 cuffaana jechuun cuftuu balbala mooraa horii jechuudha 30ffaan korboo saanqaa jechuun cuftuu balbala manaa namaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kanan gayoonaa dhaggeeffataa jirtan loqoda naannoo booranaati loqoda naannoo booranaa loqoda naannoo biraa irraa adda akka ta'e hin dagatinaa loqoda kana baruudhaaf gadaatu subscribe gootanii maatii keenya taatanii yeroo hundumaa wantoota gaggaarii darbu achirraa argachuu dandeessu nuti isin barsiifnee isinirraa barachuu barbaanna kanaaf gadaatu subscribe godhaa an kan ammoo naasini wajjin jiru kan ammoo naasini wajjin ta'ar kan gara fuulduraatti isini wajjin jiru an sabammoo fursaati ogeessi kaameraa kootii abbaa leencoo kalifaa kan kalifaa abbaa booreedha nu wajjin turaa ammallee hin dhumne 31 diinqa jechuun diinqaa jechuun gadaa kutaa manaa jechuudha 33 dhiibuu jechuun iddoo siree bakka hirriibaa jechuudha 33 irreessuu jechuun awwaaluu jechuudha 34 wayyaa jechuun uffata huccuu jechuudha 35 CD jechuun sabaa nyaappaa jechuudha 36 anfala jechuun qabattoo durbaa jechuudha 37 gurdaa jechuun qabattoo dhiiraa jechuudha 38 buraanii jechuun faaya mormaa dhiiraa jechuudha 39 saldaaqaa jechuun fayyaa harka durbaa jechuudha 40 huwwaa jechuun dhalaa jechuudha 41 mi'eessa jechuun kan suuta boodee deemu jechuudha 42 sooressa jechuun kan dura deemu jechuudha 43 mirgoo jechuun sangaaloonii jechuudha 44 waaruu jechuun baduu 45 oryuu fiiguu utaaluu 46 qilixamuu gammaduu 47 kumuuduu gadduu 48 gaaduu dhokatanii hordofuu 49 baatii kan qulqullina hin qabne 50 gaadiyuu hidhuu kabajamtoota daawwattoota gadaatu akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa nuti fayyaa keenya
jirra. Amma kan isin hordofaa jirtan Gadaa Tuubiin barumsa isaa hin finne. Barumsa isiniif dabarsu hin finne. Sagantaa biraatiin hamma walitti deemnutti nagaya.